انقلوا جان جچودا مغالا ديرا خيت اما حاضر درما دردرين يعني فان كيت جرو باتي جهفا خدا تربه جهاتم يلمت جلقبمه جچودا سوني جلقبمه اكرانغا خانه غبي سومالي دينه خدا لما جهاتم يسغلتي باتي خدا لما فايزي خدا لما جهاتم يسغلتي ادب سما اورمو جچا لفخين اكتيغا باتي ابريلسي تكا ترباتمي افور رسافي درا gubbaa qorichaa qonyaa habroo baadaa gubbaa qorichaa naannoo hardiim araddaa cobii bakka jaanitti nama gaa mulugeetaa jedhachetti waaqa deebisanii mishingaasaa kan inni tilaa uummata irraa walitti guurratee fe'achuuf deemu hanqisanii akka namni guurratu godhan jechuudha. Samboodaan baatii Septeembar 5 torbatamii afur kun tokko dhibbata torbatamii afuritti lola guddaatu haroo raabaadorii xirroo bakka jamba haroo raabaadoriitti lolli bu'ee nama 220 ol amaara irraa ajjeesanii hoggoos gaa mi'a alaa fidatan qaban elama faatu mi'a duraan gargaarsa arganne kana naqee nuti warri dura bayanii hidhamnee isaan nu booda bahaniiti 73 biyya seenanii 74 dhukkaasa akkuma reefu jeetti banan jechuudha. Lolli guddaan kun 70 baatii Septeembar 5 74tti bakka haroo raabaadorii xirroo haroo raabaadorii bakka jaanitti bu'ee lola ajaa'ibaati. Lola gideeta tosoo ture biyya Itoophiyaa keessatti lolli sun ammoo Oromoonii gartee lubbuu ol fuudhee amaara gufursee jechuudha. Maali Oromoo jechuun kun akka wanni itti akka gartee waan musiibaatti itti lakkaa'u waan samii nama waan akka bakkaatti amaarri lakkaa'u jechuudha. Jecha Oromoo kana dhaga'uun guyyaa isaa warri sii beeku ni hedduu baaragan jechuudha. Warri beekne barachuu fedha jechuudha. Kaan ka beeku ni baarage. Dachiin tun hundinuu Oromoo jechuun tun ammallee hafuuratti kutte jechuudha. Saba sanitti Haile Sillaasee darbinee dafree waan takka jijjiirama tokko finnee dubbii tana haqan qaallu yaada juun dubbii san duuba wattaaddarrii ilmaan naftanyaa sun duuba hiree sanitti ayeeffatanii qaabsoo san saaman jechuudha. Haala kanatti gaa qaabsoon Oromoo takkaan dhaabbanne ilaa ammatti deemaa jirti itti fufaati jirti jechuudha. Kana duuba gaa meesa gaa ilmaan naftanyaa kun walqixxummaa umma ilma namaatti ni amananii. Apo anwa negara khijaan hin amanu jarru kun akkaataan itti guddifame namni guddisaan isaanii hanqarroo iftuulummaa fi nu malee namni jiru namni hundumaa waan beeku yaada jiruudhaani biyya kana ammaa biyya Oromoo fa'a akka dhaalaatti lakkaawatan nu abbootiin nyaan nu dhaame abbootiin nyaan marre irratti lolle waan kana oofan jechuudha. Waan kana ta'eef jarri kun abadan walqixxummatti namana dimokiraasii waan jaan kana namaan sobanu haada namaan hidhani malee abadan itti namanan jechuudha. Amman agarre dengatti guyyaa wayyaanen biyya seente maal jedhan aboo dimokiraasiin dhufteetii jeen namni gaara jiru hundi nutti gale jechuudha. Qawwee dhiistee galee akkasii sobanii osoo baatii jaangayini huccuusii tana gartee dhugaa asan baafte jijjee uffatte jechuudha. Hambifne nama meeqaatam qabeenya namaan hambifne. Akkasii gaa namni kun ammaa namni waa xiqqoon namni guduun gidee hunda girgireessuudhaan jirata nama ajjeesuudha kamalatti ajjeesuudhaani jiraata umrii isaa dheereeffata malee ni beeka akka booda gadhiisee deemu biyya sana ni beeka jechuudha. Yoo warri silaa qaabsoon itti haqaa habilisummaa barbaaduu qabu callisee ni qooqatiinni jechuudha. Ni farancala wasanaa bahe qooqee wasanaa bahe jechuudha. Yoo abbaan haqaa yoo callisee ni qooqa jechuudha. Yoo abbaan haqaa lafaa ka'e inni duuba qooqa san dhiiseeti baqata jechuudha. Duuba sanuuti immoo mee qawwee miti calli yoo jennee nu yaafna jechuudha bineensa kana. Calli yoo jennee nu yaafna orma kana. Hoo callifnee namni tokkollee akka waan gurgurre torbaan tokko nu gaya jechuudha. Hun gurgurin irraan bitin torbaan tokko gayaaf uummata kana biyya keenya keessa mee qawwee waa dhiifnu qawween silaa haqaa waa naqaati qawween malee uummanni kun lafa ta'e gadhiisanii deemuu hin dandeenye jechuudha atummatumaan hin dandeenye. Mee isaan kun walqixxummaa ni amani dimokiraasii baantantanatti ni amani namanan inumaan taatuufu isaan dimokiraatiin waan haqaati waan namni obbolummaan walqixxummaan jiraatu jechuudha. Sun isaanitti nahasa jechu isaaniif nahasa waan isaan miidhaati jechuudha. Ilmaan naftanyaa hangamillee biyya mirgi namaatiitiif biyya dimokiraatiin jiru biyya namni walqixaa amata fedhee haa jiraatu. Hoggoo Itoophiyaa agatee waan san haasee jedhu wanni san daandurree santu keessa jira daandurree jarmii yertee hanqarroo san waan qabaniif jecha hin fayyan jechuudha. Doktorri fayyisuus hin jiru barnoonni fayyisuus hin jiru jechuudha orma kana. Akkasitti gaa akkuma dursanitti haanu jiraattu gatii feete haa fudhattu Oromumaan Itoophiyaa tiifatan jechuudha ilaa irratti. Son badaban
onnee dhaban sombaan nama sosso'ajan numaani iftiisan numaani am boruu amma kabiraa amma arrallee boruu duru qophaa'e jechuu kabiraa arra waan biyya keessatti deemuu dhageessan kabiraa la dura lafa kaayyate jechuu nuti eessarraa jira duuba bakka sanarraa hay xiqqoo qabnu walitti kannu gan gaafa tokko gobeellatti qawwee nuu keenya naboo qawween qabu duuba akkam ta'an haa tolfannu laga kana keessatti yoo tolfachuu wallaallee haa bitannu horii ni qabna wali buunee horii haa bitannu qawwee kun namni gurgurarraan tana guutamee jira addunyaa keessa riigaa lama walitti baafnee namti namuun horii yoo qabne horii keenya haa bitannu gaafa sana akkasiin jeeni jechuudha yoo horii dhabne isarraa hiikannu jechuudha amma gaa yoo nuti har'aan kanallee duuba oromoon hoggaa afur cini namti gaafa illee sirlaan seen bu'ee cini namti ogguusatti cini namuu deemte amma ogguma cini namti jechuudha tabbu'aa saan hedduudha tuni gaafa illee sirlaan seen bu'ee cini namne guyyaa mangistuun baqateetni cini namne arra sadaffaa jechuudha namni ogguusatti cini namu oggulama cini namu jamma immaasinu oggulama namni goota boolla takka keessatti qaama tokko keessatti hin cini namu jenna duuba akkasii jaallan keenya gaa bilisummaan faaya qalbiiti nuura jechuudha namni bilisummaan qabne if duruun arku yaaduun danda'u yoo yaade duraa facaasan jechuudha namni gartee namni bilisummaa duraan qabaate yogguu dhabe irratti ni beeka jechuudha mi'aa isii beeka jechuudha bilisummaa gaafa qabnuu fi gaafa hin qabne wal dura qabne haalaallu gaafa qabnu sana loluu dandeenya yaada qabna heera ajaa'ibaa kana hundaa'u bilisummaa irratti waan kana walitti mariidhaan tolfanna jechuudha arramee nam tokko haa walitti qabamee waa godhuu danda'u jechuudha dhamaana jechuudha sanii jecha if qaru wal qaru seentara bakka hunda ijaarrachuu biyya jiran keessa namni walitti dhufee bakka galgaluu walitti dhufee marii walii dabarsu bakka ilmaan isaaniitti waa barsiisan wanni akkasii ijaaramuu qabdi jechuudha yoggaa kanuun faayidaan hin jirtu jechuudha maal godhuu dandeenya jechuudha akkasitti gaa qaabsoon tuni hafuura jechuudha qiniinsa namaa kenniti qalbii nama jabeessiti jaalala nama fiddi namni hojii qaabsoo godhe obboleessira walitti dhiyaata jechuudha ka sharrii bare ka dur sharrii yaadullee sharrii dhiiseeti lashoo markata jechuudha qalbii isaa keessatti lashoo markata jechuudha qaabsoon dhiiga warra biyya jaalatuuni bilisummaan qaabsoo warra biyya jaalatuuni biqilti abbaan fedha ka biraa biqilchuu hin danda'u ka biyya jaalatu ka if hin goggoone gartee ka dhugaadhaan if kennuu saniini biqilti jechuudha guddatti namni bilisummaa hin qabne sareedha jechuudha sareellee saree fayyaa hin qabne ta namni halaalatti dhagaan dhawu dhagaan firra ari'usan jechuudha biyya isaa keessatti waan saree ta'eef alagaa ta'ee jiraata jechuudha dachii isaa keessatti uummata isaa lafa isaa gubbaa irratti alagaa ta'ee keessummaa akka nama biyya alaatii dhufetti akka fedhan godhan fedhanni hidhan fedhan gadhiisan fedhanni jeesan akka fedhan godhuu danda'an jechuudha haala kanaan hin jiraatan bilisummaa hin qabne haala kanatti jiraata jechuudha osoo inni arkuu qabeenya duraa fuudhan maata akka godhuu hin danda'u qabiyyoo isaatiin osoo arkuutu horii isaatii qabeenya isaa hunda zarafanii fudhatan jechuudha wanni takka godhuu hin danda'u jechuudha saamama kana daran amma gadi galotaa jechuudha namni tokko hogguu waa irraa fuudhan du'uu qaba jechuudha hogguu harka isaas irraa fuudhan jechuudha takkaanitu rabbiin duuti ajala malee hin taatu qaaxaroo malee hin taatu ati yoo guyyaa sana haqa keetirra loltee duutu gaarii uyi namni ilmi keetiis akkasitti qalbii yaada saniin guddata jechuudha hogguu ati qabeenya keetirra duute ilmi keetii wanni guddatuun sani jechuudha yoo ati qalbii cafa garsite yoo ati sodaa garsiifteet akkasumatti guddata jechuudha waan kana ta'eef haqa fiirra du'uun tuni ayaa ummataati ayaa mataasaati ayaa ilmaansaati ayaa oromoo taate oromoon irraa gammaddi jechuun kama shukutiin fajjeessu fajjeetii manama masun maal bani aadami maal bineensamu namni kamii fajjeessa maana mi jedhura saa usan dayga mariyo tana shukutiin mataa fedhee jalbi kan viidiyoo tokko maaf dhaw amma ilmaansa akkamta namni laaluun osoo immoo inni guusan keessan dhayee ajjeesanii namni na haafi jechuudha